Seeruma boqonnaa 12 lakkoofsa tokkorraa kaasee Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessa lammii kee keessa maatii abbaa kee keessa ba'iitii gara biyyaan si agarsiisu dhaqi. Ani saba guddaa sin godha sin eebbisas maqaa kee nan guddisa eebba sin taata warra si eebbisan nan eebbisa warra salphisanis nan abaaraa qomoo biyya lafaarraa hundinuu sababii keef ni eebbifamu jedha. Amiin jettanii harka walii keessan ol qabaatee qomoon biyya lafaarraa jedha sababii keef ni eebbifamu jedha. Sababii keef abaaramu tun taane sababii keef maal ta'u eebbifamu sagalee jedhuun isinitti dubbadha mata duree irratti dubbadhu garuu Milkaa'aa ta'uudhaaf ofiin mari'achuu isa jedhu dubbii sagalee kana wajjin wal qabsiiseen isinitti dubbadha. Milkaa'aa ta'uudhaaf ofiin mari'achuu kan jedhu kana akkamitti kan jedhuu fi waa'ee Abrahaam natti gannaa laallu Abrahaam Waaqayyo waan Abrahaamin argeef Abrahaam eebba guddaa arguudhaaf Waaqayyo isatti dubbachuu barbaada. Kan inni Abrahaam jiru immoo biyya rakkinaatu hin taane biyya abbaasaa biyya zariisaa keessa jira. Biyya zariisaa kana keessatti immoo wanti itti badan jiru dhala dhabuu duraan kana fi qabeenyaa guddaa nama qabu. Abbaan isaa Abrahaam waaqa tolfamaa nama waaqessu ture. Waaqayyo garuu Abrahaamin abbaan kee waaqa tolfamaa waaqessa jedhee Abrahaamin dhiisuu hin barbaanne Waaqayyo. Abrahaam Waaqayyo isa barbaadeetu akkasittiin jedhe yaa Abrahaam amma mareen si wajjin qaba. Mareen si wajjin qabu kana milkaa'aa ta'uudhaaf ofii kee of arguudhaaf abbaa keetu hin taane haadha keetu hin taane fira keetu hin taane ofii kee milkaa'aa ta'uudhaaf ofii kee irratti hojjechuuf saba kanaaf eebba ta'uudhaaf isa jalqabaa ba'ii biyya kana keessaa dhee Waaqayyo. Ameen jettanis maal jedheni ba'i jedhee Waaqayyo ba'i sin eebbisa keessa darbee immoo biyya kanaaf eebba taataa abaarsan jenne eebba taataa dhee Waaqayyo. Abrahaam akkuma Waaqayyo sabboome ba'i jedhee Waaqayyo qomoo kee keessa lammii kee keessa zarii kee keessa ba'iitii gara biyyan si agarsiisu dhaqee dhee Waaqayyo. Ergi kana jedheni waa kana mari'adhaan jenne Abrahaam nan mari'adha maatii koo abbaa koo wajjin nan mari'adha fira koo wajjin nan mari'adhaan jenne jedheera jedhana. Ofii isaa duwwaadhaan Waaqayyo ofii isaa duwwaadhaan mari'ate ba'uu duwwaa Waaqayyo isa duwwaatti Waaqayyo akkas ba'i sin eebbisa jedheen biyya kanaaf bu'aa buuftaa jedheen sin eebbisa biyyaafis bu'aa taataa dhalootaafis bu'aa taataa ba'i biyya abbaa kana keessa de tokko Waaqayyo maaliif ba'uu isaa barbaade biyya sana keessa abbaan isaa waaqa tolfamaa waaqessuu fi waaqni waaqotaa fi immoo waaqni tolfamaan tokko ta'uu hin danda'an. Lafi sun lafa itti waan biraa waaqeffatamaa ture lafa itti iddoo biraan sun bakka inni jiraataa ture sun bakka Waaqayyoon barbaanneef ture. Eenyuudhaaf Abrahaamiif Waaqayyo qofaatti baasuu barbaade. Wanti itti badan jiru qabeenyaa itti badan jiru garuu Waaqayyo qofaatti baasuu barbaade. Ofiin mari'ate gaafa mari'ateeru ollaa dhaqee mari'anne biyya dhaqee mari'anne ofuma isaatiin akkamittan kana hojiirra oolchuu qaba jedhee murteeffate. Harka isa ol qabaa mul'ata Waaqayyo sii kenneedhaan mee dabalata walii keessa wal qabaatime mul'ata Waaqayyo sii kenneedhaani ergaa Waaqayyo sitti dubbateedhaani akkamitti mari'atte galmaan gaattaa waliin jedhame irra deebi'aa Waaqayyo yaabbise irra deebi'aa waliin jedhame akkamitti jedhanime mari'atteedha galmaan gaattaidha namaan mari'achuu fedhani hin ta'uudhaani ollaan mari'achuu fedhani hin ta'uudhaani abbaa ergaa wajjin jira abbaa ergaa wajjin jira ofiin mari'ataneedha Waaqayyoon mari'ataneedha ergaa sana galmaan ga'uudha. Ameen jettanii በኢየሱስም har'a Waaqayyo ergaa kana sii qaba warra maneef ergaa kana qaba Waaqayyo si'a sadii naa taa'idha mee dabalate tokko lama saduma namni baay'een marii dhaqa isa Waaqayyo dubbate marii dhaqa isa kan ofii miti kan Waaqayyo marii qaba jedhan hin qabu kan namaa garuu marii qaba namaan mari'achuu dandeessu akkasii kan isa kan Waaqayyo garuu namatti fidanii mari'attan namni baay'een amma akkas godhe amma bara zeena kan ogummaan itti barbaada nama gorsaan itti barbaade kan Waaqayyotti gorsaan mariin qaba abbaan gorsaas afurri gorsaan eenyu duwwaa
Waaqayyoon. Kan namaa garuu maree nama gaafata. Kan namni dubbate maree nama gaafata. Kan biyya namni siin jedhee namni si gorsuu danda'a. Kan Waaqayyo garuu eenyu si gorsuu danda'a. Isoon baa ergaa sana si gorsa. Mi'a ameen jedhame siin. Ba'i siin jedhee taanaan Waaqayyo si milkeessuu barbaada. Yeroo tokko namoonni baay'een kan Waaqayyo fuudhee namaan mari'atu. Kanaan milkaa'uu dhabu. Waa'ee macaafa qulqulluu keessaa sitti kaasa. Seera uumaa boqonnaa 37 irraa kan 38 kaatanii gaafa dubbistan Yoosef isa Waaqayyoof jedhatti dubbatee obbolaatti fide abbaatti fide rakkoo guddaa kan isatti fide dhaggeeffadha. Maalitti fide isin jedhe isa Waaqayyootti dubbatee abbaatti fide haadhaatti fide mari'achuu jalqabe. Akkas ta'e jedheetti mate. Garuu yaadi Waaqayyoo inni itti dubbachuunsaa isa Waaqayyootti dubbateera waan ta'eef qormaata malee ga'uu danda'a ture. Garuu sababii inni itti dubbateef qormaata godhate waan sun. Baay'een namoota baay'eedha. Qormaata kan ofitti fidnu mataa keenyatti ofitti fidee mul'ata keenya jaamsa. Harka keessa wal qabaa walitti himaa. Akkeettuuni isa Waaqayyo sitti dubbate jedhanime. Gadi baatee naasee jedhanii. Sababiin isaa jedhanii kan sirkatti cabsu baay'ee ta'edha. Yoosef maatiitti gadi fidee gaafa naasa obbolaan irratti ka'an abbaa faatii irratti ka'an. Isa Waaqayyotti dubbate dhaggeeffadha. Isa Waaqayyotti dubbate gadi baasee haasa'e. Maree jalqabe. Akkasnaan jedhee Waaqayyo abjuu kootti akkasan argee maree jalqabe. Mareen sun immoo diinatti kaase. Ilaa dhaggeeffadha. Mareen sun immoo maalitti kaase? Diinatti kaase. Harrayyuu isa Waaqayyotti dubbate gadi baanii haasofna taanaan ergaa Waaqayyo kanatti dubbate hiriyaa keetti obboleessa keetti dubbatta taanaan diina horataa jirta jechuudha. Mul'ata keef diina horataa jirta. Silayyuu seexanni maalidha? Akka iccitii gadi baaftu barbaaddi. Namoonni irraa immoo kiristaanni keenya irraa iccitii isaa gayyaasee seexanaaf karaa ta'e budaaf karaa ta'e har'a iccitii qabadda Waaqayyo jalaa si baasa. Mee jabeessaa maaloo ameen jala mee dabalaate. Iccitii guddina kee kan qabe har'a iccitii Waaqayyo wajjin qabdu gadi baasuudha. Gadi baatee haasofta waan ta'eef mul'ata si keessa jiru gadi baatee haasofta. Mee waan tokko isinitti hima. Waa'ee Samsoomin isinitti hima. Samsoom nama jagna cimaa nama guddaa. Nama Waaqayyo addunyaa kana dinqii ittiin hojjete kan akka Samsoom hin jiru jedha macaafni qulqulluun. Garaadha isaa keessatti Waaqayyo akkas jedheen waan addaatti hin dhugin farsoo dhugaatii garaagaraatti hin dhugin inni qulqulluudha. Mataa isaarraa naadiin inni dinqiidha. Biyya kana bu'aa buusan haati gadi baatee naasofnu kan gadi bayaase eenyudha? Samsoomtu gadi bayaase. Mucaan koo akkas hidhattee gadi baatee waa'ee icciitii mucaa ishee naasofni haati. Icciitii mucaa sana dhoffattee wanti Waaqayyo keessa kaase dhossitee galmaan geesse. Dhaqee kan bade garuu ofii isaatiin. Waan tokko nasitti ma dhaggeeffadha. Harka walii keessanii wal qabaa. Icciitii kee mana kee eeggadhu jedhanii balaalati. Salphaatti icciitii gargannaan jedhanii hamma duutee wajjin waliin caalu jedhanii. Icciitii hojii kee jedhanii. Jedhama icciitii hojii kee jedhanii. Icciitii mana kee jedhanii. Icciitii jireenya kee jedhanii. Eenyutti iyyuu odeessi jedhanii. Ofuma kee mari'adhu jedhanii. Waaqa mari'adhu jedhanii. Hinuma milkooftedha. Namni nama ameen jedhamee dabalaate. Ila dubbiin dubbadhu kun sinii gala dhayyaadha. Gadi ba'ee Samsoom gaafa icciitii isaa Daliilaatti haasa'ee jiru. Daliilaatti gaafa icciitii isaa haasa'ee jiru. Takka waan biraatti odeesse isa jalqabaa hin dhosse, isa lammaffaa hin dhosse, sadaffaa hin dhosse dhumatti hime. Ani icciitiin koo kan ittiin paawuriin koo naa dhufuu dheena rifeensa mataa koo keessa jira jedheen. Yoo narraa dabee garuu akka nama gara bira akkuma nama taraan ta'a jedheen. Ilaala. Akka maaliin ta'a jedheen. Akka nama taraa tokkoon ta'a jedheen. Ayyaanni Waaqayyo dibanni Waaqayyo taraa miti jedhan. Ameen jedhamee dabalate. Dibanni surraa Waaqayyo sarara kan taraa miti. Akka nama taraa tokkoon ta'a jedheen. Dhugaadhaan isa dhuma gaafa inni itti meeru isheen itti fuute billaa fuute matarraa adde. Gaafa isheen matarraa fuute addu. Samsoon Filisxeemonitti dhufa inni gaafa isheen jettu. Nakkuma kaleessaa nan kaaseetu achumatti wurriqqate ka'uu dadhabe. Achumatti wurriqqate maaliif icciitii isaa waan himeef. Icciitii milkaa'insa isaa waan himeef. Mi ija keessa hoo ilaala maaloo dubbiin kun dubbii cimtuudha. Icciitii milkaa'insa kee namatti himin jedhee maaloo. Icciitii milkaa'insa kee namatti himte taanaan jedheen. Kanumaan si toshuu jedheen. Kanumaan si balleessu jedheen. Kanaaf iyyoo dhimee icciitii milkaa'insa kee qabadhu deemee jedhanime. Waaqayyo si milkeessadha. Namni nama ameen jedhamee dabalaate. Icciitii milkaa'insa isaa gaafatti mee jiru icciitii milkaa'insa isaa gaafa deemeeru Samsoon lafa dha'e. Dhufanii Filisxeemonni gagamu hin qabatan ittaasaan ija keessaa baasan ilaala ija keessaa gaafa baasanii itti kolfan qullaa isaatti batan nuu sirbi jedhanii kaleessa garuu nama takkaatti nama kuma meeqa fixu takkaatti mangaagaa harreetiin nama kumaatama warra diriirse mangaagaa irra xiixitee akkamitti nama ajjeesa jiran mangaagaa harreetiin nama kuma meeqa kan fixe takkaatti isa duwwaayyuu miti kan nama jabu
waan godatti eegee waan godatti hidhee minaan Filisxeemota takka xaragee kan fixe eenyudha? Samsoon. Hiccitee amma kanaa milkaa'insa isaa gadi ba'ee si gaafa himee garuu takkaatti du'e. Namni maaliif miidhame beektaa? La'anas dabalatee si dabalatee miccitii milkaa'insa kee kan bakkee baaftuuf akka duutu godhaa jirtaate. Harka walii keessanii wal qabaa. Milkaa'aa ta'uudhaaf jedhanii ofuma keetiin jedhanii mari'adhu niin dabalee. Namni manu ameena jedhame. Waaqayyo Abrahaamiin hin baase lakki baako jedhee mariin nannee ofuma isaatii ofii mari'atee haadha manaa isaa fudhatee bahe. Gaafa fudhatee bahu Waaqayyo kedhe yaa Abrahaam bahi sin eebbisaa akka urjoota kanaa akka cirracha lafa kanaa sin baay'isaa jedhee Waaqayyo. Sin abaaran jennee sin eebbisaa harka keessa ol kaafadhaa. Bara namatti cufame kana keessa wayyoo siin galle. Bara namni jiraachuu dhabe kana keessa. Bara namni du'aa jiru kana keessa. Kan kee gatii kee qaalii godheera. Mul'ata kee barana si dabarseera. Namni tokko duwwaan sagalee keessa ol kaasaa deemee naa ta'eera jedhame dabalaati. Dabalaa jedhamee dabalaati. Milkaa'insa mana kee dolqamaa hiccitii mana kee qabachuu qabda. Haati manaa hiccitii manaan qabatu taanaan gadheera jedhaan. Abbaan manaa hiccitii manaan qabatu taanaan gadheera jedhaan. Maal isin jechuu barbaade? Rakkoon keenya inni guddaan milkaa'insa dhabuu keenya mana keenya inni guddaa maali? Hiccitii keenya eeguu dadhabuu. Tokko yeroo irratti hojjechuudha milkaa'insi keenya harka walii keessanii wal qabaatime yeroo kee irratti hojjedhu waliin jedhame dabalaati. Yeroo kee irratti hojjettu taanaan jedha. Yeroon si gatii sokka hidhaani. Barri si gatii sokka hidhaani. Yeroon si gatii sokka hidhaani. Kanaaf iyyuu hidhaani yeroo qabdutti hojjedhuudhaani. Sagalee Waaqayyo keessa Yesuus gaaf tokko Qaanaa Galiilaa keessatti waan hojjete macaafa qulqulluu keessaa hin agartu. Yohannis 2:3-5 dubbisame. Waaqayyo yeroo koo malee waan hojjedhu jedheen Waaqayyo. Waan tokko waan yeroo Waaqayyo sitti himame ni dubbisime. Ingali Yohannis 2:3-5. Daadhii wayinii duraa dhumnaan haati isaa daadhii wayinii hin qaban jette. Yesuusitti himte. Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuuf yeroon koo ammallee hin geenye. Jedhee deebiseef. Haati isaa yommus warra achi ergamaniin waanuma inni isinitti himu godhaa jetteen. Ameen. Harka walii keessa qabaa keedhaan hime nama sun bukkeedha. Waanuma Waaqayyo si abboome raawwadhu jedhaan hime. Jedhaa malee waanuma Waaqayyo si abboome raawwadhu jedhaan hime dabalata. Ila dhaggeeffadhaa yeroo Waaqayyo murteessituudha. Yeroo Waaqayyo malee murteessituudha. Amma namni tokko guyyaan fayyinaa yoomedha. Haasaa malu guyyaan fayyinaa yoomedha. Ammaadha har'a ishee ammaa keessa jirtu kanadha guyyaan fayyinaa. Guyyaan hiikamsa kee guyyaan eebbaa kee milkaa'insa kee amma yeroo itti deegin sa'aatii itti deegin miila qabdaa harka qabdaa ija qabdaa gurra qabdaa yaaduu dandeessaa dubbachuu dandeessaa nama wajjin komishinii gochuu dandeessaa yaadi kee yeroon fayyinaas yeroon milkaa'insa amma malee boron milkaaftanii milkaattee itti deegin. Boron karadhaa namni tokko boron karadhaa iftaanan karadhaa jireenya koo bakka san taa'e sanan godhaa kanan godhaa yeroon fayyinaa yeroo Waaqayyotti hojjetu amma yeroo Waaqayyoon darbamu dhaggeeffadha. Sa'aatii ja'a walakkaattan gara kee dhufa jedha taanaan mina dhaggeeffadha waan tokko sitti hima. Ja'a walakkaattan mana kee dhufa jedhee Waaqayyo si dhabe taanaan darbi kalaas hin jiru. Deebi'ee Waaqayyo keessa deebi'ee jiru. Carraa biraan hin qabdu jechuudha. Guyyaa Waaqayyo sii kaa'atii of jijjiirtee deettu taanaan guyyaa irra Waaqayyo isaa torba walakkaattan dhufe mana kee jijjiirattee Yesuus mana sana hin jiru taanaan sa'aatii ishee waan eeggatu Waaqayyo. Guyyaa isheetti waan hojjetu waan ta'eef hojii biraa waan qabuuf akkasuma erga biraan kan biraan jiruuf nama biraan immoo sa'aatiin biraa taanee kan jiruuf sa'aatii keetti hin jirtu taanaan ati baddeettaa jechuudha. Dhaggeeffadha. Maaloo ameen jedhamisiin. Sa'aatii keetti hin jirtu taanaan sa'aatii nama biraatti darbeera Yesuus. Sa'aatii nama biraa isa eeggatetti darbeera. Ati sa'aatii keetti fayyadamaan jirtu, sa'aatii kee eeggataan jirtu, sa'aatii keetti kadhataan jirtu, sa'aatii keetti faarfataan jirtu, sa'aatii keetti lallaba Waaqayyoo dhaggeeffataan jirtu, sa'aatii keetti qajeelummaa hojjetaan jirtu, sa'aatii keetti yeroo keetti fayyadamaan jirtu, sa'aatiin kan qabatee jiru nama biraan immoo itti rabbi hojjeta. Kanaaf yeroo tokko gungummii nutti kaasa. Sa'aatii jechuun yeroo Waaqayyo jechuun salphaa isinitti hin fakkaatin. Milkaa'insi kee salphaan malibsuu jaati. Bannaan isa malibsuu jaati. Dhaggeeffadhu waan tokko sitti ija keessa wal ilaalame salphannaan amma libsuu jaati jedhanii. Milkoomnaan jedhanii hamma libsuu jaati jedhanii. Mee waa'ee looteriin sitti ba. Looteriin miliyoona 50, miliyoona 100, miliyoona 20, miliyoona 30.
nama miliyoona meeqatu tirmaata? Carraan garuu tokko keessaa kan meeqaati? Nama miliyoona iddamaati? Kan nama meeqaati? Kan nama tokkooti. Carraa sana keessa. Ilaa nama miliyoona kitila meeqatu tirmaata? Lootirii sana argachuudhaaf. Carraa sana argachuudhaaf. Garuu keessa abbaan carraa tokko ittiidha. Saayitiin namitti sana hidhattee fuutee saayitii isaa isaaf. Siin galle maaloo ameen jedha maaloo. Siin galle jedhe maaloo ameen jedhe midhabalaati. Saayitiin namitti itti hidhattee miliyoona 50 fuutee sana saayitii isaa isaaf. Barana waan sii dubbadhu. Hiixaan dhaloota baay'ee dide. Yeroon namoota baay'ee dide. Siif carraa akka lootirii siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Meenna marga keessa ol kaafadhamee naataa jedhaa midhabala maaloo. Saayitittiin namitti ittiin lootirate keessaa birrii 20 birrii 30 fuutee keessaa fuute saayitittiin namitti carraa guddaadha. Yeroo sana miti sanna qeetti harka walitti reeba miti sarratti yeroo inni keessaa hiixatee fuudhu sana. Ameen jettaniis yeroo dhaqee birrii 20 harkatti qabatu miti yeroo inni jalqaba dhaqee fuudhedha. Waan sitti dubbadha dhaqee ol kaafadhu. Asiin dubbadha galtee misiraachoo dhageessa. Ati yeroo keetti fayyadami malee yeroo waaqayyootti fayyadami malee milkaa'insi salphaadha haaloo komee ameen jedhee mana balaati. Yeroo waaqayyoon dabarsin malee saayitii waaqayyoon dabarsin malee ilaa dubbii waaqayyoo kan hin dubbatu. Laa hallelujaa. Nama ta'uu qaba yoo sin dideef nama ta'uu qaba ergaan kun laa. Isa tokkotti hojiitti gashalaa dubbiin kun. Isa tokkotti immoo milkaa'insaatti gashu hojiin kun. Isa tokkotti immoo of yaachisa yeroo dubbiin kun. Isa tokkotti immoo akka inni waa harkaan qabatu godha dubbiin kun. Isa tokko immoo akka inni of yaadu godha. Sirratti dubbadha har'a galgala ganama kana kaasee wanta yaadameen beekne tokko sirratti ajaja baaseera. Mena bita kurame nata ira mena balade. Arra waan dubbadha waan sitti dubbadha. Sagalichi jiruu siifa kennu malee ati numa milkoofta. Mee walii keessa wal qaba waan dubbadha abbo dubbiin natti baay'ataa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hin amantaa dhooku. Hela dubbii salphaatti milkaa'ani. Waa shaakaltee waa irratti goote yaaltee inni nagada kee inni daldala kee inni hojjettu hojii kee inni kadhattu kadhata kee inni kadhattu inni marattu maal kee yaali neetini. Abbaa kufi akkuma ati garuu keessaa numa si milkeessa. Qaanaa Galiilaa keessatti Yesuusin waanuma sin abboome godhaa gaa'etteen ergi Yesuus akkina. Waanuma inni maal godhe sin abboome godhaa gaa'ette Yesuus gooftaadha. Godhaa kana tole kaadtee jedhan yeroo eegoo jalqaban yeroo isaatti Yesuus gaafa geeru mee hundumti keessanidha. Ameen jedhamesi gara rootoo dhaqaa jedhee waaqayyo keessaa dhumeeraan eennaan keessaa ishee keessaa badduu baatti maal godhan fiicoo ishee keessaa dollaa keessaa dhiqaa lafatti naqaa jedhe. Borimu waa jetti waan ta'eef ameen jettaniisi borimu waan jettu waan ta'e qabdu keessaa dhiqaa lafatti naqaa ergasii booda maal gochuuf jedhan ameen jettaniisi maal gochuuf jedhan bishaan lagaatti waraaban ankan na ajaa'ibe ameen jedhamisi jiratti yeroo ishee eeggatti bishaatti waraabdi sanaan maal godhatteetti waraabdi jedhan tun addaati ba'a kun ergaa sobaattee baaddeef namoonni bara seena itti guuran gaafa itti guuran jedhanii wamma kan amma isaan itti guuran kana bishaanuma hamma isaan itti guuran kana bishaanuma mee waan wanni godhuu laalladhan inni saayinsistii isaa barate inni maalis ogummaa isaa barate inni daadhii wayin hojjechuu beeku suni hin ta'u maleedhe utuu waan tokko walitti makamin keemikaalii tokkotu yookaan miksidi tun ta'in waan tokko gamaa waliin makin akkamitti waa taa'edhe hin ta'a sagalee ida'uu bishaanii daadhii wayinii barana kan keessatti dubbadha harka kee ol kaafadhu jireenya duwwaa ida'uu Yesuus jireenya eebbaa jireenya duwwaa barumsa duwwaa hiilaan fira dhabuu duwwaa pilaas Yesuus itti dhaattee jireenya eebbaa qabu si ajajeera balbala eebbaa qabu si ajajeera si'a sadii taa'ee dheedhamee dabalaal tokko lama salamaffaa warra qabattan milkaa'insa keetiif fi mari'achuu jiruuf qabsaa cimaa dhimma ofiif ta'uudha. Qabsaa cimaa dhimma ofiif ta'uudha harka walii keessa lukabaate akkiidha milkaa'aa ta'uudhaaf jedhime qabsaa cimaa dhimma keef ta'eedhaan hime. Abboota firdii boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa kaatanii gaafa dubbistan nama ofiisa irratti qabsaa'u nama Iftaayi nama jedhamu dubbisaa kana beektu waan ta'eef Iftaayi dubartii ejjituu irraa dhalateedha. Seenaan kan odeessu dubartii ejjituu irraa dhalateedha. An dubartii ejjituu irraa dhalatee nama ofirratti hin dhiibin. An dubartii akkasirraa dhalatee dubartii ejjituu jechuun maal jechuudha beektu namoota of gurguranii bakka irra jiraatanii jechuudha. Namoota of gurguranii bakka irra jiraatan achirraa dhalatee mucaan garuu waaqayyo immoo yaada irraa qaba. Ameen jettaniis yaada irraa qaba. Barana waaqayyo yaada sirraa qaba. Teellaa kee ilaalu duuba kee ilaalu waaqayyo yaada sirraa qaba. Mee kedame waaqayyo yaada narraa qaba dame. Hallelujah. Waa Yesuus waan nagaara gurra waa nagaara. Namitti yaadne biyyatti yaadne waaqayyo gidduu kana milkeessa.
Torbii makana keessa nama milkaa'u jira ba Yesuus. Torbii mala torbitti makana torbii shan waan dafinoo jettu kanarraa. Dafinootti maqaa qabdu kanarraa. Waaqayyo waan godhe naan jedhaa jira bonaan. Eenyu uffata maqaa Waaqayyootiin. Ilaa misiraachuu addaa tokko sirratti dubbadha. Wanta kaayaa deebdiitti kutattee mataatti cabdee ganamaa galgalatti boossee takka miila warra keessi takka mataa hottee takka garaa hottee takka qophantee takka kaatee harruma galgalaa kaasee Waaqayyo furmaatatti sii fideera. Dola barra labas. Beledin no sentara labas. Nam milkaa ni malee nam milkaa on jedinati. Nansi resa Waaqayyo jedhati yeroo hundumaa gaara Toomaas ni beesin. Dachaa Toomaas ni beesin. Dhagaa Toomaas ni beesin. Duwwaa Toomaas ni beesin. Isuma keessaa karaa sii qaba abbo. Jesus. Qabsaa cimaa ofii ta'e yaadoo gola waan tokko sitti hima. Namni sii qabsaa hin jiru dhugaa Waaqayyo daangaa keessi eeggata. Daangaa kee ilaalcha keessa ilaali daangaa keessi eeggata hidhee dabalaate. Daangaa mana kee daangaa jireenya kee daangaa keetti si iyyuu mangashin jedhee maaloo mee dabali. Daangaa kee iyyuu mangalin jedhaa maaloo dabalaati mee dabalaati waano. Abaarsin galin jedhaa mee dabalaati mee. Daangaa kee cabsiisiin sirratti banamee jira. Dhukaasi guddaan sirratti banamee jira. Yoo ofirraa qolatte garuu abbee mootee dabarta. Cabsitee baata. Qabsaa yaabbo qabsaa cimaa ta'e. Maal inni barani maal inni garaadhaa isa keessa bee maal jedhan inni har'a isaan xiyyaara deemu maali? Akkuma keenya garaadhaa isa keessatti sagalee fi godhafummi. Moo gabaraadhaa laata innis qabsaa matee jechi boolla mee qalite lubbuu dhabuuf ka'ee itti milkaa'e atis maqaa Waaqayyootiin taa'ee jonjoo keerra teessee jonjoo keerra waa tokko boora ishee keessa kaa'arra boor dhuftee dhugaa baatudha Waaqayyo dhugaa lafa baay'een dubbachiisudha boor dhuftee dhugaa baata maalati harkee ulkaafadhu hin teessuun jedhee maqaama Waaqaa jiraataan hin teessuun jedhee Waaqayyo matu karaa sii bana anoon beeku Waaqayyo gurra gurratti maara. Intala akkasiin argaa jiraan. Gurbaa akkasiin argaa jiraan. Nama waa milkaa'ina fuun argaa jiraan. Nama qabsootti cimaa ofiisaatti qabsaa'ee cimee nama hundumaaf agarsiisee biyya hundumaaf agarsiisee akka waate rakkina akka waateetti agarsiisee nama ofiisaa mul'isee biyyatti mul'atu argaa jiraan. Taataa soollar reebeleebes karaan hin jiru hin jedhin daandiin hin jiru hin jedhin mul'ati hin jiru hin jedhin eebbi hin jiru hin jedhin situ rafaa jira malee Waaqayyo rafaa hin jiru ameen. Eftaayi naan salphadde nan qaane jedhee obboloota Aariyee biyyaa baase dhaggeeffadhaa. Aariyaan biyyaa baamnaani hundumti sana biyyaa baamnaan dubartii ejjitu irraa dhalate kun abboo qomoo keenya keessa miti jedhanii Aariyaan obbolaa Matariyee maal godhan isin jedhu obbolaa Matariyee baase gurbaa baasanii gaafa Aariyaan jedhamu inni achitti nan aariyatame bakka wayyoo nan badee ofan ajjeese muka yaabuu hin dandeenye tokko tokko abbe gaafa nama riinu gaafa nama jibbofachiisu dhaqa ofin ajjeesi maal taatee wayifuu godhaara bakka si Aariyaan ofii keessa baasuuf. Bariyaadha kun maal taatan isini miicha keessa waa ilaala bakka si Aariyaan jedhanii ofii keetti si baasuuf jedhanii bakka si jibban jedhanii ofii keetti si baasuuf jedhama nama amma ofii keetti hin baanetti jedhanii meeti ergamaa namaa deemta'edha Yesuusim ofii keetti si baaseera harka isa ol kaafadhaa waan dubbadha waan saambe hin amantu oluma kaasaa raalaa baadaa laa baasiyaa guddachuu barbaadda milkaa'uu barbaadda maa eessa baase keessa beettagaa asii fuudhee dhaqee baraa walakkaatti baase gata Waaqayyo beekaadhuma maana gatiin jedhin asii fuudhee beela walakkaa battaqee baase gata maalaaraa baalaa baasiyaa leewarraa laa baalaa laa baasiyaa asii fuudhee badaqee lafa iyyuma biddefaa jiru fa itti baqqasi gata miima caaflu qulluu keessaa balala lafa salphaadhaan kaan jiroonni baay'ee dhaqee badaqee lafa abidda qoraatti fa lafa du'a abiddi fa yeeyyiin fa bineensi baay'ee dhaqee si gata beeka dhaqee si gate si biraa deebi'a yaalte kati baatu mee jabeessa ameen jedhamee dabalaate dubbiin natti baay'ata raabbu barana waan saan beeku dubbii milkaa'insa natti haasa'aa jira baga si gate Waaqayyo baga dhaqee baraa walakkaa si gate achi akkati deemtee dhuftee waa fudhattee waan cafrattee dhuftu barbaada Waaqayyo baga bineensa gidduun si gate yoo kana ta'e malee milkooftu yoo kana ta'e malee of hin dandeessu yoo kana ta'e malee dandeessaa of hin dandeessee dhaabbattu akka of dandeessee dhaabbattu Waaqayyo kee baraa walakkaat rakkina walakkaat lola walakkaat ari'atama walakkaat jecha walakkaat arrabsa walakkaat maqaa baduu walakkaat si gateetu achi keessaaf danda'edha. Qabattee lafaa kaatutti ergaa nama 32 naasaa jiraan dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraata ani beeku Waaqayyo ofiisin dandeessa jaayira si'a sadii ta'ee dhabee dabalaate tokko lama sasaduma gaafa milkaa'insa bira geessu maaluma sheeyyuu maal goote beektaa namas biraa deebi'a milkaa'insa bira gaafa geessu milkaa'insa gaafa bira geessu haadha ishee sagalee si jalatti biraa deebi'a hundumas biraa gala
biyya si biraa gala indaama akka cabduu faadha isaa hundaa'uun sirriitti qopheessu. Yeroo lubbuu kee baasuudhaaf sirriitti qopheessu. Gaafa ati milkaan si lageessu ergaan si qaba galgala kana ganama kana Waaqayyo irra si milkeessu. Eeftaayin hangatame jennee dhaqee maal godhe sitti fakkaate? Achitti leenjii jalqabe. Leenjii hundumaa fudhatee milkaa'uu qaba jedhee booree majaraa kanaa ba'uun qaba jedhee jarri kun muna barbaaduu qabde jedhee murtoo fudhatee obbolaan koo warra dhiiga taate kun naganuu shirra ani immoo itti agarsiisuun qaba jedhee itti gad. Gaafa dhumarraa Waaqayyo silaa gara qabsa gara qophaa jira Waaqayyo. Isa gara rakkatee jira Waaqayyo. Yeroo hundumaayyuu Waaqayyo immoo isa gara rakkateeti. Wayyoo isin hin galle. Maaloo ameen jedhamisi. Yeroo hundumaa immoo Waaqayyo bameen taa'aman gara isa rakkateeti Waaqayyo. Gara isa qophaatee yeroo baay'ee. Gara isa fira qabuuf dola qabuun jenne Waaqayyo. Itoo akkam ta'e isa gara rakkateeti Waaqayyo. Harka walii keessanii wal qabaa maaloo. Akkeettuuni Waaqayyo jedhanime. Yeroo hundumaayyuu immoo isa gara rakkateeti jedhanii. Ameen jedhamee dabalaate. Eeftaayin achitti leje dubbinitti ke warra dhukaasa lolatti banan va kana kan danda'uudhaan eeftaayidhaan kana kan nurraa akka gishuun ooftaadhaan waa'ee isaa dhagaan jaarsolitti ergan kaleessa ari'anii maaloo keelu kan fadhu milkaa'insa keef kana booddee namoota baay'eetu milkoofti erganii nama biraa milkeessu ammoo jaarsoli sitti ergatu. Si jaarsoli namatti ergata tuun taa'anii baran nama milkaa'uuf jaarsoli sitti ergata. Qoricha gulfii sirka kaayeetu Yesus sem wangeela kana sitti raajii badda barana biyyin du'aati garuu milkoofta. Barana biyyin jijjiiramaa siif garuu hin banamaa. Barana biyyin joonjaa siif garuu karaa banamaa. Chala diidene mangarraboos yaa waan isaan beeku namoota baay'ee rakka wayii bu'aa boo adda namoota baay'ee irra waan gaggalaan argaa boo. Namni afur warri bajaaf jaatamii jaawwan biraa gashatu garuu afura Waaqayyoo gashatee baata. Namni nama nuti seesari ameen ajamee dabale sadaffaa ameen jedha. Hedduu ergatan jaarsolitti ergatan maaloo akka goonu maaloo rakkanne hin gubanne hin duune hin salphanne dhumneerra banneerra nama baay'ee nu akkatu dhume Yeeftaayi maaloo akka feetu nu godhe jedhaniin lakki jedheen hin danda'amu jedheen hin barbaadu jedheen hin danda'amu jedheen amma itti ergan isa amma gogotan jedheen gaafa nu feetu ajajaa keessa mootii keessa na godhattonna hin godhanna. Kan kaleessa iji funyaanii jibbanii baasantu amma ajajaa isaanii ta'e hoogganaa isaanii ta'e durataa isaanii ta'etu milkaa isaan dhufeetu irra taa'abu. Jalqaban argamta dhumarran barbaadamta. Wayyoo jalqaban ni tamta. Waaqayyo waan haaraa. Yesus isiniif haa ta'u. Utuu jalqaban argaman jibben beela'in hin dheebotin baraan milkooftu. Jalqaba tuffatamtee arrabsamtee jibbamtee garafamtee maqaa baddee achi ol si kaasa. Hoogganaa keessa na qotta ennaa hundumaa iyyuu ennaa waan hundumaa immoo ennaa bakka sammuu nan dhufaa jedheen. Ameen hin jettanii isin. Hoogganaa ta'ee muudamee jaarsoliidhaan kabajamee makiinaa ta'u maala ta'u farda ta'u maala ta'u koo akka ajjabamee dhaqeema ajajaa waraanaa waan ta'eef. Salphaatti ajajame sitti fakkaate. Inni koo haarsaatti kaffaletti merka walii keessa jalqabaati mee baraan haidhime si ajjabuu dhufe dhii. Nama ajjabuu dhatamoo nama si ajjabu dhugaadhaa eenyu kan amanu anoo du'eera anoo dulloomeera anoo taladhaa gurbaadhaan jedhin Waaqayyo waan inni godhu hin beektu. Yesus siif haa ta'u. Maal beektu Waaqayyo suma tuffatamaa kana fuudhee Ameerikaatti ajjabuu danda'a. Suma gatamaa kana fuudhee Waaqayyo Awurooppaatti geessuu danda'a Waaqayyo. Eebbaa kana fuudhee Waaqayyo waa gochuu danda'a. Ansaaloo irraa liban siif haa ta'u maqaa Yesuus. Ajjabanii fuudhanii gaafa geessaniidhaan aabbee namichuu hoogganaa isaaniiti. Takkaatti diinota Israa'el godhe aabbee. Maaloo ameen jedhamisi. Takkaamatti jecha gaafa godhu hin sodaatte aabbee. Barana sodaattee jiraatta toon taane sodaachiftee jiraatta. Waaqayyo gooftaa. Sodaadheen jiraadha tuun taane sodaachisiin jiraadha dha maloo. Dabalaa jedhaa maloo. Sababiin saayidha. Hafuurichuma narraa tudha. Akkan sodaatamu godhayidha. Siifa ta'u baran meenaaf ta'u kan jettan. Larraa labaasaan toora labaasiyaa waan isaan beeku Waaqayyo waan atti maaraa boonaan. Ila dubbii kootu muruu gaan jiraan maqaa Waaqayyoon ajaja sii baaseeraan. Waan hin yaadamne tokko sii ta'a Waaqayyo sii xumura. Sii sadii ta'ee hidhame. Tokko lama saduma.